Hi there. Welcome to our English. If you are eager to improve your English speaking skill, this is the ideal place for it. Don't go anywhere. Stay tuned with us. Thank you. Har'a ammoo kan nuyi ilaallu yeroo hedduu first person singular plural, second person, third person kanaaf akkana jedhamu yeroo hedduu ni dhageenya yookiis immoo yeroo hedduu ni dhageessu. So isaan kana garuu maal inni isaan first person maal, second person maal, third person no ka jedhu singular isaanii plural isaanii faana tokko tokkootiin ni ilaallaa jechuudha. Excellent. Let's dive into it. Inni jalqabaa first person haa ilaallu. First person jechuun qaama haasa'aa sana haasa'aa jiru. Fakkeenyaaf anatu haasa'aa jira yoo ta'e anaa jechuudha yookiis immoo nu'uma mataa keenyaa jechuudha. Nama dhuunfaa yookiis immoo first person taanee singular inni jira, plural inni jira. Singular gaafa jennu ofii keenyaa kan waa'ee keenya haasa'aa jirru sanaa jechuudha yookiis nu'i mataa keenyaa jechuudha. Kana jechuun I ka jedhudha jechuudha. I'n first person singularidha jechuudha. Yeroo garaagaraa garuu yeroo barreessinu kan pluraliif ta'u suni fudhatu. Fakkeenyaaf kan hojjedhaa sanan godha gaafa jennu kan singularii sun taane kan pluralidha kan nuyi verboonni kan nuyi fayyadamnu. Anyways garuu first person singulariin I'dha jechuudha. So first person ima ta'ee pluraliin immoo we ka jennu. Kana jechuun nuyi mataanii waa'ee keenya waa'ee namoota qaama haasa'aa jiran sanaa tokko lama sadii fi isaa ol ta'uu dandeenya, gruppii ta'uu dandeenya, mana ta'uu dandeenya. So waa'ee keenya haasa'aa jira tana weedha jechuudha. Kana jechuun pluralidha jechuudha. Pluralidha. Waa'ee namoota lamaaf isaa olii sana haasofnu we jennee bakka buusuu dandeenya. So booddee ishee baaftan. Rabbi. Ada benar dia aja. Aku mah kadang beberapa ini. Beri. Kenapa kita coba? Coba dia. Okay. Yoo waa'ee nama lamaaf isaa olii nuyis keessa jirru yookiis immoo qaamni haasa'aa jiru sun keessa jiru sun we jennee bakka buufnaa jechuudha. Kana jechuun we gaafa jennu nuyi isa jennudha jechuudha. Kun first person ima ta'ee pluralidha jechuudha. First person plural ka jennu weedha jechuudha. First person singulariin I'dha jechuudha. So first personiin guutummaadhumatti waa'ee qaama tokko waa'ee qaama haasa'aa taasisaa jiru sanaati jechuudha. Nama tokko taanaan qofaa keenya singularidha I'dha. Yoo garuu nama lamaaf sanaa ol taan immoo waa'ee nama lamaan sanaa haasofna waan ta'eef weedha yookiis pluralidha jechuudha. Nuyi isa jennudha jechuudha. Excellent. Great. So inni kabiraan second person ka jennu immoo qaama waliin haasa'aa taasisaa jiru. Fakkeenyaaf anaaf isin anaaf second personidha yookiis immoo ani isiniidhaaf second personidha jechuudha. Amma yeroo haasa'aa waliin goonu ati anaaf yookiis immoo ani si'iif second personidha jechuudha. Qaama waliin haasa'aa taasisaa jiru jechuudha. So yeroo baay'ee inni kun immoo you'dha jechuudha. You ka jedhu kun second personii ka bakka buutudha jechuudha. You ka jennu kun. So ati akkas gootee ati akkana gootee jechuu yoo barbaanne first second personii kana yookiis immoo you kana fayyadamnee ati akkana gootee ati akka kana goote jechuu dandeenya jechuudha. Afaan Ingiliffaallee akkuma afaan Oromiffaa shamarraniifis dhiiraafis ati isuma jennu sana you'dha jechuudha kan nuyi fayyadamnu malee dhalaadhaafis dhiiraafis kan nuyi fayyadamnu you'madha jechuudha. Maal kana qofaa akkuma kanallee namoota hedduus yoo ta'an qaama nuyi faana haasa'aa jirru akkuma kana immoo nama tokkos yoo ta'e you'ma jennaa jechuudha. Singulariin isaas pluraliin isaa akka silaa I'dhaaf we sana gargar hin bahu jechuudha akka first person. Inni kun you
nama tokkos haa ta'u nama lamaa fi sanaa olis haa ta'anii you jennee fayyadamna waan ta'eedhaaf ka biraan qabu jechuudha. Kanaafuu second person ka jennu immoo isa kanadha jechuudha. Third person itti haa dhufu. Third person jechuun akkuma maqaansaa ibsu yookiis immoo just from its name by itself you can deduce that yookiis wanti nuyi hubachuu dandeenyu jechuudha. Kan nuyi hubachuu dandeenyu waa'ee qaama sadaffaa tokko waa'ee qaama aniif isi wal faana haasaa jira yeroo aniif isin haasofnu waa'ee qaama biraa fakkeenyaaf aniif isin wal faana haasofnuti waa'ee maqaa pirezidaantii tokko yookiis immoo waa'ee maqaa muummee ministeera tokko yoo haasofne yookiis immoo yoo kaasne dubbanne waa'ee inni sun qaama sadaffaadha jechuudha. Anaaf isin isa haasof anaaf isin waa'ee qaama kabiraa yookiis immoo nama kabiraa yeroo haasofnu inni sun third person nuu ta'a jechuudha. So qaama sadaffaan egaa pluraaliidhaaf singulaarii ni qaba jechuudha. Yoo qaama sadaffaan nuyi faana haasofnu sun singulaariidha ta'e danda'a jechuudha. Yoo dhalaadha taate she ka jennu jechuudha. She ka jennu jechuudha. Yoo dhiiradha ta'e immoo he ka jennudha jechuudha. He ka jennudha jechuudha. So isheen akkas gooti yoo jenne she ka jedhu sana fayyadamna. Inni akkana godhe jechuu yoo barbaanne immoo he ka jedhu sana fayyadamne he ka jedhu sana fayyadamne haasa'uu dandeenya jechuudha waa'ee qaama sadaffaa sana. Yoo immoo baay'eedha ta'e immoo isaan yoo heddummina qabu ta'e waa'ee nama lamaaf isaa olii wayii haasa'aa jira yoo ta'e aniifis isaaniin maal jennaa they ka jedhu fayyadamnee waa'ee isaan sanaa gaarummaa isaa ta'u mina haasa'uu dandeenya jechuudha gaarummaa isaanii. Great. So bifa kanaatiin first personiin qaama haasa'aa jiru, second personiin qaama waliin haasa'aa jiru, third personiin immoo qaamni waliin haasa'aa jiran lamaan kun waa'ee qaama sadaffaa yeroo haasa'anidha jechuudha. Qaama tokkoffaa first person, qaama lammaffaa second person, qaama sadaffaa third personidha jechuudha. First personiin singulaarii fi pluraalii qaba. Ayin waa'ee ofii keenyaa yookiis ani jennee gaafa haasofnudha. We gaafa jennu immoo waa'ee nama lamaa fi isaa olii numti gaafa haasofnudha. Second personii keessatti yuumadha ka biraan hin jiru. Isinis yoo ta'e atis yoo ta'e yuuma fayyadamna. Third personiin immoo ishee yookiin isa yoo ta'e he or she ka jedhu fayyadamna. Isaan yoo ta'e immoo they ka jedhu fayyadamna jechuudha. So isaan kun bifa kanaatiin categorized ta'uu jechuudha. Excellent. Deebiitiin ilaala, shaakala, yaada, gaaffii yoo qabaattan immoo leave in the comment section.